Jireenya guyyaa guyyaa dhala namaa keessatti dhukkubbiin mataa yookiin boowwoon kan nama mudachuu danda'udha. Ta'us dhukkubbiin mataa hundi gosti isaanii tokko miti. Akkasumas sababoonni ka'umsa isaanii garaagarummaa xiqqoo qabu. Akkam jirtu hordoftoota keenya akkuma armaan olitti kaasuu yaalle dhukkubbiin mataa gosoota garaagaraatu jiru. Isaanis dhukkubbii dhiphinaa yookiin teenshin hedek, dhukkubbii deddeebi'aa yookiin maagiriin hedek, dhukkubbii xaxamaa yookiin immoo kilaaster hedek, dhaabbataa kan ta'e dhukkubbii bowwoo guyyaa guyyaanii fi bowwoo saayinasii dabalatee kanneen biroo akkasumas sababoota ka'umsa mataa bowwoo fi furmaata isaa walumaan ilaalla. Hanga dhumaatti obsaan nu caqasaa garuma qophii walumaan. Tokko bowwoo yookiin dhukkubbii mataa dhiphinaa. Kun dhukkubbii hangafa yoo ta'u namoota ga'eessotaa fi dargaggoota baay'inaan miidha. Dhukkubbiin gidduu galeessaa kan qabu yoo ta'u haalota adda addaatiin nama qabee namattis fura. 2. Bowwoo deddeebi'aa yookiin immoo dhukkubbii baay'ee cimaa qaba. Yeroo baay'ee sa'aatii 4 hanga 3 namarra tura. Ji'oota 4 nama mudachuu danda'a. Dhibee kana waliin mallattoowwan biroo of irratti arguu dandeenya. Kan akka ifa dandamachuu dadhabuu, iyya yookiin foolii jibbuu, garaa namaa hammeessuu, ol deebisiisuu, fedhiin nyaataa keenyaa gadi bu'uu, ori'uu garaachaa yookiin immoo dhukkubbiin garaa nama mudachuu danda'a. Dhibeen kun daa'imman irratti kan mul'atu yoo ta'e gogaan isaanii ni addaata, miira tuqaatii dhabuu fi rakkoo ijaan ilaaluu dadhabuu, ho'insa qaamaa fi dhukkubbii garaagaraa godhatu. Akka sababaatti sanyiidhaan yookiin immoo haatii fi abbaan keenya kan qaban yoo ta'e baay'achuu hojiitiin fi burjaaja'uun hirribaa caqasamuu danda'a. 3. Dhukkubbii yookiin immoo bowwoo xaxamaa afaan Ingiliffaan kilaaster hedek. Gosti dhukkuba kanaa kan dhukkubbii cimaa qabu yoo ta'u gama ija keenyaa gar tokko qofa waraansa kan qabu yookiin immoo dhukkubbii walitti aanee nama dhukkubudha. Namootni gosa bowwoo kana qaban amala asii fi achi deddeebi'uu qabu. Mataa isaanii gama dhukkubbiin kun jiruun ijji isaanii imimmaan roobdi yookiin immoo buusti. Namni bowwoo kana qabu yeroo itti ka'u guyyaatti yeroo 3 fi itti deddeebi'uu danda'a. Akka sababaatti ka'umsa bowwoo kanaaf kan caqasaman dhugaatii alkoolii sanyiidhaan tamboo xuuxuun ni eeramu. 4. Bowwoo saayinasii. Dhukkubbiin cimaan lafee boqoo, lafee addaa fi lafee funyaan keenyaa irratti nutti dhaga'amuu danda'a. Dhibeen kun mallattoowwan saayinasii waliin dhufa. Yaa'uu furrii, miira duudummaa gurraa, ho'insa qaamaa fi amala fuula dhiitessuu qaba. Bowwoon saayinasii kan nama qabu infekshinii saayinasii irraati. 5. Bowwoo balaa tasaa. Mataa keenya erga miidhaan yookiin immoo balaan tasaa irra ga'ee booda dhibee guyyaa 2 hanga 3 booda mul'achuu danda'udha. Kanaan wal qabatee dhibeen kan akka maraammartoo, mataan namatti salphachuu, rakkoo xiyyeeffannoo dhabuu, yaadachuu dadhabuu, dadhabbii aariin isaan hangafootadha. Gosti dhukkubbii kanaa ji'oota muraasaaf nurra turuu danda'a garuu torbee 2 booda yoo fooyya'uu dide gara mana yaalaa deemuun filatamaadha. 6. Bowwoo jijjiirama hormooniin dhufu. Gosti dhibee kanaa yeroo hormooniin jijjiiramu kan nama qabu yoo ta'e iyyuu yeroo hormooniin sirratu namarraa bada. Kunis baay'inaan dubartoota irratti yeroo garaatti baatanii fi laguu argaman baay'inaan mul'ata. Akka waliigalaatti sababoonni bowwoo mataa nu saaxilan kanneen armaan gadiiti. Isaanis 1. Infekshinii. Yeroo qorraa fi ho'aa dhiphina naannoo keenya kana jechuun foolii tamboo fi urgooftuu yookiin shittoo sanyiidhaan maatii waliin wal qabatee miidhaan sammuu irra ga'e yoo jiraatee fi jijjiirama hormoonii dubartoota irratti yeroo ulfaa fi laguuti. Egaa hordoftoota keenya gosoota bowwoo fi sababoota ka'umsa isaa akka armaan olii kanatti waliin ilaallerra waan nu waliin jirtaniif galatooma. Amma immoo furmaata dhukkubbii bowwoo waliin ilaalla. Isaanis 1. Gorsa ogeessa fayyaa. Kana jechuun akka ogeessi fayyaa dhibee keenya irratti hundaa'ee nu gorsan of kunuunsuu. 2. Maasejjii sammuu yookiin immoo sammuu sukkuumsisuu. 3. Boqonnaa fudhachuu fi inni arfaffaa fi inni dhumaa bishaan baay'inaan dhuguudha. Waan nu wajjin turtaniif galatooma. Kun naaf haaraadha irraa baradheera kan jettan yoo jiraate koomentii jalatti nuuf barreessaa. Namoonni biroos akka irraa barataniif sheer godha.
Nu jajjabeessuuf immoo sabiskiraayibii fi laayik gochuu hin dagatinaa. Fayyaan nabinaa amma sagantaa keenya biroon wal arginutti torbee gaarii isiniif hawwina. Chaawu chaawu.